السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتودا داوتودا قبي إجافن أرانتنا مركز أجائبا كان أستاذ إبراهيم عبد الله الهنداي واس إسلامة تجاجلا إجافتان وان تحجبك أبا داوني ولد ديبنا إجافنو أرانتنا تنخيست جمع مركز فجر الإسلام ملا أكما أغرتن كونكولاتا كفلتي رابلسا لينكينو إرغني جرن كونكولاتا أنا سيني يابني جمع مركز أي ملا جرغا سيني جرن إن شاء الله أكما أغرتن براتوني مركز فجر الإسلام yeroo nuti gasseennu keessummaa dhufeechuudhaan nu simachuu jalqaban ol bahaanuun jedhanii nu keessummeessan nutis ol baanee teenye ergasii booda ustaazillee nu simatan. Shan irratti ol taala ispoortii nama beeku mediroo keessummaan kun. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirtu an haa dhufu baga nagaan dhuftan. baga nagaan nu eedan ustaaza keenya qaalii ustaaz Ibrahim Abdallah. Alhamdulillah galata rabbii baga arra geessanii baga walumaanuu arra geenye. Walumaanuu baga as geenye ustaaza keenya qaalii fi gaarii kantiibaa singilootaa kan taatan ustaaz Ibrahim Abdallah mee haalli baruu fi barsiisuu isin bira maal fakkaata hoo? Haalli baruu fi barsiisuudha akka bareeddaadha. Galata rabbii alamaati wallahi akka bareeddaa jira. Hayyee habiibi baga jiraatanii as geessan inshallah. Markazni keessan kun eebbisa wahii eebbisa gartee khatmii quraanaa yookaan barattoota quraanaa fixe eebbisuu deeman fakkaata inshallah. Akkuma gartee halootaan matarraa addaatti mee kana hoo nuuf ibsa. Waan akka eebbaati akkama kanaaf asii qophaawaa jirre ijoollee sirraa mimmiidhanii faffataa godhanii uffata idaatti kaa'anii waan akkanaa gubbaa jirra. Mee barattoonni keessan kun ustaazii quraana buusaniiti moo huruufa moo maaliin eebbifamuuf inshallah nuuf himame. Walkeessa warri quraanaan eebbifamuu deemuu fi warri huruufaatis jira warra huruufaatu irra baay'eedha warri quraanaatis ganama muraasaati. Ustaazii duuba warri quraana asitti eegalee quraana buusees ni jira jechuudha. Warri quraana 30 buusees jira jechuudha. Okay waan bareedaadha. Mee ustaazii eebbite kam eebbiftan tun marsaa meeqaffaadha quraana fixanii yookaan warri quraana marsaa meeqaffaa eebbifamu jira mee nuuf hima. Marsaa 4ffaadha. Mee ustaazii isin markaza imootana qofarra qaraasistan moo bakka biraatti isin barsiistan? Jechuun iddoon barnoota markaza keenyaa zuumii jiranii. Marhaban taate inshallah. Hayyee akkuma gartee maqaa kiyyaa gartuu saahiba maammeessan ni beeytaami saahiba maammeessan iyyafataan jaama. Hawaasa keenya warra gartee dhuban isin daawwatu jiru kana mee maal jettaniin dhaamsa kamitti dhaamtan? Egaa dhaamsi dhaamnu maashaallah tabaarakallah iyyafataa markazoota wallaa'inaa hedduu galatoomaa dhuftanii asirratti har'a interviyu godhuuf kanan beeyne waraabuu jirtanii amma akkuma carraa arguudha. Wanni jennuuni TikTokaa fi Facebooka haadhaa oluurra namni as dhufee asirraa baratee rabbii wajji wal baree islaaminaa wajji wal baruutu bareeda. Gara barnootaa tattaafadhaa jabaadhaa gara barnootaa yeroo gartee teessan barnootatti dabarsaadhaa jen. Baarakallahu fiikum akkas jennaani. Markazoota keessan kan dabalatee markazoota biraatiif maal dhaamtameeti? Maashaallah gaa warri barachuu jiranilleen harka lamaan barnoota isaanii itti fufanii fuula duratti warri har'a huruufa eebbifamelleen akka waggaa dhufu quraana eebbifamu hawwii qabaadhaa tattaafadhaadha. Namni namuma tattaafateetu jabaatee rabbii wajjinis wal bara. Wallaala keessaa illee baha dukkana wallaala gallakkisee nuura ilmiidhaa dhandhamaa teessanii wallaalan himatinaadhaan jaan. Hayyee kantiibaa keenya dhaamsa bareedaa nuuf dhaamtanii dhaamsa kana hawaasa keenyaaf dhaamuudhaaf hedduu takka galatoomaa isin jenna. Mee amiira markaza barii barnootaa dubbisuu barbaanna mee isa jedhan isaanoo? Amiira markazaatis kunoo takkaffaa amiirri takkaffaadhaa Hayaat Jamaal afaan arabiitiin tajaajiltu lakkoofsa 10 irra isin jala jirtu sisirraa buute sanii. Amiirritti markaza barii barnootaa Hayaat assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam nagaa fayyaa? Nagaa fayyaa alhamdulillah jirtu isin kamana dhufu baga nagaa naftan. Marhaban baga nagaa needan inshallah. Hayaat mee haalli baruu fi barsiisuu markaza keessanii mee maal fakkaata? Haalli barumsallee alhamdulillah akka ajaa'ibaatitti gaariidha bareeda. Mee warra qaraatii dhiisee miidiyaa adda addaa yeroo isaanii dabarsu jiru yeroo gaafatan nuti biiziidha yeroo hin qabnu jaa'uuf maal dhaamta dhaamsaa kam qabdaaf?
wanni dhaamuu fi daqiiqaa 5 gara biraa baastan san markaza keessatti baasaa. Daqiiqaa 5 gara biraa baastan sanitti markaza keessatti baasaa barumsa keessan baradhaa obboleeyyan hariyaash keessattuu shamarranii keessattuu shamarra wanni dhaamuuf isa kana irra caalaa jechuudha. Jechaa jiran inshallah akkasitti mee obboleeyyan keenya warra isin daawwatu jiruun maal jettan dhimma eebba keessanii wajji wal qabatee maal dhaamtaniif mee? Wanni an dhaamu fi isinillee baradhaa eebbifamaa kenna kanatti nutis kunoo haaluma mana madaamii keessa jirruun barannee alhamdulillah guyyaa irraa gammachuu ta'e ibsataa jirra guyyaa irraa eebba akkanatti bareennee gadi yaa'utti jirra. Kanaafuu baradhaa bakka jirtanitti diinii rabbii jabeessaa bakka jirtanitti kalimaa rabbii baradhaa eessayyuu akkuma feetanittuu jiraadhati rabbiin irratti gargaarsifadhaa barumsa baradhaa kalaama rabbii baradhaa. kanan dhaamate. Maashaallah. Quraan Rabbal Izzaa buustanii akkanatti eebbifamuun keessan hedduuta kana gammachiisa. Inshaallah asumaanuu akka iyyaafataatii fi daawwattoota iyyaafataatiin bakka daawwattoota iyyaafataa bu'ee baga gammaddan congratulations baga ittiin isin gaheen isin jechuu barbaada. Akkas inshaallah mee ustaaza keenya kantiibaa dhumarratti mee maal dhaamta hawaasa keenya kanaaf maal dhaamta dhumarratti? Hayyakumullah iyyaafata saahiba keenya akkasumallee galatoomaa dhuftanii har'aan tana imala dheeraa deemtanii markaza keenya interview gootanii wannaan jechuudhaa fi qorannoon akkanaa kun jabaatee itti fufamuu qaba. Isinilleen maqaa markaza barii barnootaatii fi maqaa barsiisaa fi barattootatiin illee hedduu galatoomaadha. Wanni jennu kanuma kuni waan guddaadha. Maaliif jennaan Ooditii gartee seenaa barattoota onlaayinaa akka barattoonni lafaa biiroon barnootaa baasee barsiisaa fi barattoota dhaqanii oodit godhanii maalirraa akka jiran godhamutti isinillee yaada akkanaa saahiba keessanii waliin taatanii qopheessuuf hedduu galatoomaadha. Isin jenna akka mudiira markaza kanaatitti maqaa markazaatii fi akkasumallee maqaa barattootaa hayyakumullah. Qophiin har'aaf qindeeffanne kanumaa hanga iyyaafannoo markaza biraatii walitti deebinuu nagaa rabbii keessanuu jiraadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.